Ana nan yaaddeessu lubbuun xiyya gaafan qabsootti makame duute miidhaa gaagama dhufu kamiyyuu namni yeroo hedduu nan jedha namni na dirqisiisee qabsoo kanatti na galche hin jiru filadheen itti seene filannoo hedduun qaban ture waan baay'een baradhe bakka fedhe hojjechuu hin danda'a bakka fedhe biyya fedhe jiraachuu hin danda'a addunyaa kanarratti biyya fedhe hojii kana anatu filate namni na dirqe hin jiru yookiin immoo hojii biraa dhaburraa miti biyya kanatti deebi'ullee anaaf filate osoo namni hin deebinnaan jiru kana gaafan qabsootti seenen lubbuu tufee lafa kaaneetti seenee jechuudha. Sadarkaa nama jirutti sadarkaa biyyi sun amma keessa jirtutti ana asii bahu jechuun uummata Oromoo ganuu jechuudha. Hin jiru. Abbaa fedheetu ija diimeessa malee. An beektaa humni xiyya mata 33 deemtu kana keessatti waan baay'een hojjedhe. Sakandii takka illee hin gaabbu. Takka uummata Oromoo hin ganne. Takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne. Ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon si wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbu'an. Hammaattuu azaa uuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu gaa'e ta'aa miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusa nu du'e qabsoon itti fufe. Nadiin ni dhabamsiifame. Jamarroo walee ni ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebina. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jiru abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana. Ogoo kana. Lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kan as bokkaa'uun hin danda'amu. Hin danda'amu. Minnesotaan deebi'u torban kana keessa mucaa kiyya ilaaluu nan deema garuu torban kana keessa nan deebi'a. Kanaaf anama booda jiruun tiyyas duuti tiyyas Oromiyaa keessa akkuma gaaf duraa jette. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa.